kufaatii sirnaati. Kana irra deebi'a. Oromiyaas ta'e Itoophiyaa keessa yeroo ammaatti kan jiru cabiinsa seeraati qofa osoo hin ta'in kufaatii sirnaati. Sirna state law and order law qofa osoo hin ta'in order disorderii dhufe. Agarsiiftuun isaa maalidha? Fakkii hiikaa kana sirriitti akka hubatanii barbaada. Maaliif osoo cabiinsa seeraa qofa ta'e qaama seera kabachiisuutiin tarkaanfii fudhatta. Qaamni seera kabachiisu maali? Poolisiidha. Abbaa alangaati. Mana murtiiti. Rakkoon seera dhablummaa babal'atee humna seera kabachiiftu law enforcement ol gaafa ta'e sirna daaqee jira jechuudha. Sirna raasee jira jechuudha. Sadarkaan rakkoo nageenyaa guddaatti dhufee jira jechuudha. Gaafa sani gara raayyaa ittisa biyyaatti kan dhayitu. Raayyaan ittisa biyyaa qaama seera eegsisuu miti. Raayyaan ittisa biyyaa qaama nagaa fi daangaa eegsisuudha. Kanaaf akkuma gaafa Tigraay seera kabachiifne jedhanii deeman kana Oromiyaatti illee seera kabachiifne hin ta'u. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru rakkoo cabiinsa seeraa osoo hin ta'in rakkoo laaffachuu, laamshachuu sirnaati. Agarsiiftuun isaa maal kanaan jetteef tokko kan isaan jechaa jiran Oromiyaan bakkoonni irra hedduun keessattuu baadiyyaan to'annaa mootummaa jala hin jirani. Qaamonni sooraa mootummaatu ajaja tokko jalatti bifa wal fakkaatan ajajamaa jirani. Humni riphee lolaa kan bakkoota adda addaa jiru olaantummaa silaa mootummaan gama nageenyaatiin qabu cabsee monopolii inni silaa qabaachuu qabu cabsuudhaan rakkoo sadarkaa amma inni haasa'u kanatti rakkoo nageenyaa hamaa keessa galchuu gaagama nageenyaa hamaa keessa galchuu isaa hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf ammallee sirraa'uu danda'uudha qaban. Seera kabachiifna jennaan seera kan kabachiiftu yoo rakkoo xixiqqaa ta'e poolisiidhaa fi abbaa alangaatiin seera kan kabachiiftu. Gaafa makalaakaa raayyaa ittisa biyyaa fiddee raayyaa ittisa biyyaa waggaa 7 sanu laali limited bifa ta'een seera raayyaa ittisa biyyaa fakkeenyaaf seera cablummaan gabaabaan fakkeenyaaf jeequmsi yeroo tokko gabaabaa guyyaa tokko torban tokko yoo ture raayyaa ittisa biyyaa fiduu dandeetta. Naannoo tokko yookiin aanaa tokko waggaa 7-8 raayyaa ittisa biyyaa komaand poosiidhaan irratti baaftee jechuun rakkoo olaantummaa seeraa osoo hin ta'in rakkoo diigamuu sirnaa caccabuu sirnaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Dansa egaa kana kallattii garaagaraatiin irraa dubbachaa turre walumaa galatti ajjeechaan raawwatamaa jiran ajjeechaa akkamiiti obbo Jawaar Mohaammed kallattii garaagaraatiin namoonni baay'een ajjeechaadhuma raawwatamaa jiran kanayyuu hiikkaatti kennu maal jettaati? Kanaafis hin jee barra. Amma fakkeenya olaantummaa seeraa kan jettu osoo namoonni wal ajjeesanii namoota wal ajjeesan sirnaa dhiyeessuun olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Amma Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru mootummaan nama ajjeesa, riphee lolaan nama ajjeesa, namoonni wal ajjeesu, warri mootummaa keessa jiran ergama mootummaa qofa osoo hin ta'in dantaa dhuunfaatiif dantaa murnaatiif jecha namoota ajjeesu jechuudha. Kana jechuun cabiinsa sirnaa breakdown of order paralysis of the state apparatus kan jiru Oromiyaa keessa kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ajjeechawwan atamma jettu deengadda sana ibsuu yaalaan ture. Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf mootummaan biyyoota hedduutti namoota inni ajjeesa. Ajjeesuun inni jijjiirata. Garuu tokko mootummaan hoggaa sirna ajjeesu dargiin yeroo qashibbirii hoggaa nama ajjeesu sirna tokko ture masmara diimaa tokko ture amma akkasii miti maaliif akka ajjeefamtu hin beektu. Yoo maal balleessite akka hidhamtu yoo maal balleessite akka ajjeefamtu hin beektu tokko kana. The rules of engagement, the rules are not clear. Maal balleessite akka ajjeefamtu. Lammaffaa eenyu akka si ajjeesu hin beektu. Odoo taphattoonni lama qofa jiraatanii mootummaaf riphee lolaa yoo jiraate yookiin mootummaan naajaa si ajjeesa yookiin riphee lolaa si ajjeesa. Amma tokko riphee lolaanis baay'eedha. Lama mootummaanis baay'eedha. Mootummaan baay'ee maaliif si ajjeestu fakkaate. Ka gubbaa biyyi Shimallis Ayyaanaa qofa osoo hin ta'in sadarkaa aanaatti mootii qorkeen takkaahuu warlords xixiqqoon bibbiqilanii jiran. Poolisiin takkaa milishaan birrii sirraa barbaadee yoo dhabe shanee jedhee si ajjeesa. Mootummaan ajajee osoo hin ta'in dantaa isaa dantaa dhuunfaa isaa waan jala guutuuf diddeef jechuudha. Kanaaf ajjeechaanuu sirna laalamma wal ajjeesuunuu sirna dhabdee jechuudha. That's what I'm talking about. Breakdown of order. Hoggaa jennu ajjeechaanis hidhaanis sirna hordoftu dhabdee kana wanni dubbataa jiru. Dansa egaa kana wal qabatee wantoonni tibba darbeetti godhaa turte immoo Facebook irratti kallattii garaagaraatiin kaastee irraa haasa'aa turte tokko ajandaa guddaa ta'eetidha kan deemaa ture. Suni
namoota malaammaltummaadhaan qabee mootummaan seera jara oolchee kallattii garaagaraatiin akka qoosaattis akka waan komiirraa qabduuttidha kan kaasaa turte. Namoonni malaammaltummaa dalagan hidhamuu qaban jechaa jiraayii Jawaarii waanuma mootummaan godhu hunda mormuu barbaadati immoo namoota yakka dalagan yoo hidhaman maaliif mormee gama isaanii dhaabbatee mootummaatti quba qabaa kan jedhu sii kaasu. Deebiin kee maali? Deebii keessatti dhufuu dura hiikoo duuba keenyu maaliif wantoonni wal dadhabaa waan jireef. Ana qofa osoo hin ta'in uummata biyya keenya even mootummaa qara caffee keessatti gaafii malaammaltummaatiitu kaka'aa ture. Malaammaltoonni gurguddoon akka walooma dubbataa turan har'a. Yeroo har'aatti rakkoo biyya sanii tokko rakkoo nageenyaati lama rakkoo dinagdeeti sadii rakkoo malaammaltummaati. Rakkooleen gurguddoon sadeen yeroo ammaa jiran kuni. Rakkoon sadeenis rakkoon nageenyaatis nagaan bayanii galuu dhabu. Rakkoon qaaloominsa jireenyaatis rakkoon malaammaltummaatis waan dura sii kaasee wal qabata. Cabbiinsa sirnaa breakdown of order sanii wal qabata jechuudha. Sirni mootummaa laamshee waan jigeef malaammaltummaan to'atamuu hin dandeenye. Maaliif naan jee? Malaammaltummaan bara dargiis ture bara Ihaadeegis hin babal'ate maal lugaama gadhiise. Dur gubboon hin nyaatama waanuma jiru. Garuu dho'isaan godhama ture. Sirna wayii qaba ture haga tokko. Har'a garuu sadarkaa gubbaarraa hanga gadiitti even sadarkaa manneen barnootaatti illee saamichi godhamaa jira. Kun immoo kan godhamaa jiru dho'isaadhaan yookaan saalfiidhaan osoo hin ta'in ifatti kan godhamaa jiru. Kan kun kasii agarsiisu maali? Tokko warri matta'aa gaafatu kun sirna itti gaafatamummaa sodaa itti gaafatamummaa tokko hin qabani ifatti kan gaafachaa jiran. Maaliif itti gaafatamummaan hin jiru jedhanii waan amaniif. Maaliif sirni akka laamshate waan arganiif. Lammaffaa daldaltoonnis ta'e uummanni kun matta'aa kana kennu sirni waan hin jirreef sirnaaf seeraan dantaa kiyya haajaa kiyya dhimma kiyya ficcisiisuu waan hin dandeenyeef kennu mallaqa harkaan deemuu qofaaniin baafadhee fudhates ta'ee jira jechuudha. Amma disorder become normal. Naa gaafii dhuftetti inni kaasa. Maaliifin hidhaa warra aanaatii fi warra magaalaa kana irratti qoosee takka akka gaafiitti kaase. Jedhu kun hattuu ta'uunsaa gaafiin hin jiru. San qofa osoo hin ta'in namoota uummata keenya fixanii rakkoo uummata keenya hedduu miidhaa turan warra haaraa irra miti Ihaadeeg irraa kaasee hanga ammatti bineeyyiidha gaafiin hin jiru warri aanaarraa fi kantiibonni hidhaman kun. Garuu bineeyyii xixiqqoodha. Yoo sadarkaa bineensaatti fudhatte isaan hantuuta arba gurguddaa dhiiftet kantiibaa fi arba gurguddaa dhiiftet hantuuta xixiqqaa hidhaa jirta jechuudha. Maal jechuu kiyya? Amma dura si wajjin sogaa haasoo barreeffamaanis kan hin dhiyeessi tokkotu jira. Har'a kantiibaa ta'uudhaaf akkaataa sadarkaa guddina magaalaa saniitiin ta'uudhaaf miliyoona tokko hamma miliyoona 50 kafalteeti. Eenyuuf kafalta? Warra caffeerra jiruuf. Fiqaaduu Tasammaa faadhaaf, Awwaluu faadhaaf, Shimallis faadhaaf kafalta. Isaan immoo akkasuma Abiyyi ol kafalanii jechuudha. Namni tokko kantiibaa ta'e maallaqa san liqeeffateeti, gosti walitti dhufteeti, firri walitti dhufee maallaqa baasee kenna. Idaa san ofirraa kafaluuf jalqabuma hatu eegaluudha qaba. Kana qofaa miti. Waan kana immoo eenyu karaa baaseef bakka nan jirutti bakka nan gurra kiyyaan jirutti Abiyyi walitti qabee kaadree kumaatamaan namni tokko aanaa takka magaalaa bulchee waggaa 3 waggaa 5 bulchee deemu mana ijaarratiin yoo konkolaataa bitatiin maal hojjete jedhama. Achirraa ka'anii badhaadhinni ofirraa ka'aa jiran bilchiqinnaa karaas tuminessa. Badhaadhina maatii yaani yeroo achirraa dhufe jechuudha. Tokko qajeelfamni achirraa dhufe lammaffaa kuni caasaadhaan gadi bu'ee jira. So malaammaltummaan lola jettee yoo kaate dura yaanni namni tokko mootummaa kan seenu public service kan seenu of badhaadhu suudhaaf jedhu sun cabuu danda'uu qaba. Yaanni sun sirrii akka hin taane fudhatuu danda'uu qaba jechuudha. Yaanni madammar keessatti dhufe yaanni abiifaa deemanii sun dongora akka ta'e lafa kaa'u. Lammaffaa arba gurguddaa akkuma siin jee hantuutonni kun aanaaf gandaa fi magaalarraa hatanii hamma tokko hambifatanitti hamma guddaa warra godinaatiif achi warra naannoorra jiruuf achi warra federaalra jiruuf kennan. Hantuuta xiqqaa kana deemtee gurraa yoo oolte hantuunni xiqqaan biraa dhufullee kanuma itti fufsiisa. Maaliif warri gubbaarra jiru waan gaafatuuf. So wanni ati godhuu qabdu maali?
hantuuta arba gurguddaa ministeerota warra naannoo irra jiran. By the way, walgahii Adaamarratti godhan tokko bajjii alama dura ture na fakkaate. Makalaakaa intelligensiin fi ብሔራዊ መረጃ ደህንነት ደሜን በሳሰ ብየቲ ቆረኖ dhiyeessanii turan ሙስና irratti qorannoo sun maal jedha malaammaltummaan gurguddaan kan jiru waajjira magaalaalee gurguddoo Direedawaa Finfinnee Harar fi bulchiinsa pirezidantoota naannolee sanii olitti immoo ministeera galii elektirikii qonna Itiyoo Telekoom kana kajau clearly baasanii itti dhiyeessan maree kaayee irra taa'ee biyya. So malaammaltummaa biyya san keessa jiru irratti qabsaa'uu kan barbaadamu taate tokko yaanni malaammaltummaadhaaf hayyama kenna sun cabuu qaba. Lama arbi gurguddaan gubbarra taa'ee hantuutota kana bobbaasee uummata saamsisu kuni gubbarraa muramuudha qaba. Sadi seer dhablummaan diigamni seeraa breakdown of order kun nageenyi biyyatti deebi'ee biyyi sirnaan akka bultu gochuu irratti fuulleffachuudha gaafatama malee hantuuta xixiqqaa dhummuugaa fi boqojjii fi beegirraa gugguurte arba gurguddaa Adaamaa fi Finfinnee keessa taa'ee hantuuta kana sitti bobbaase. Maaliif hantuuta kana tokko yoo keessaa jeefte tokko keessaa yoo hiite arbi ammallee hantuuta horee sitti gallakkisaa jechuudha. Maali implikeeshiniin isaa Jawaar yeroo kanatti jara kana hidhuun isaanii kuni walumaa galatti akkuma atu amma jettee namni tokko waggaa 5 waggaa 6 bulchee makiinaa yoo hin qabaatu konkolaataa yoo hin qabaanne mala yoo hin qabaanne jedhee eegar heeyyamni kenname gubbummaarraatti heeyyamamee jira jechuudha. Caasaa mootummaa olaanaatti miliyoonaan kan birriin kuni kaffalame yookiin immoo mattayaan kaffalame namni aangoo qabatu amma jara kana hidhuun kuni hiikkaan isaa maalidha? Nageenya buusuudha moo tasgabbeessuudha moo aarii uummataa cabsuudha? Akkuma isin jee qorannoo godhamee jira. Qorannoo warri intelligensiidhaa gaggeesse. Military intelligence fi civilian intelligence gaggeesse. Komiina uummataa gurguddaan fincilli uummataa dhoowuu danda'a. Ka kanaaf dhiyeessaa jiru keessa rakkoo nageenyaatii fi qaaloomina jireenyaa inni guddaan immoo rakkoo malaammaltummaatii ka jedhu lafa kaa'an. Filannoo as deemaa jiranii lolatti deemaa jiranii uummata kana yoo xiqqaate komii kana fafakkeessanii komii kana hir'isuu barbaadan komii uummataa kana. Kanaaf maal jechuudha warra isin hataa jiru warra isin saamaa jiru hunoo hidhaa jirraa jechuu barbaadan. By the way hojjeta bar maaliif boqojjiitti uummanni boqojjii ka isa saamu bulchaa boqojjiiti. Kanaaf bulchaa boqojjii gaafa hiite uummanni boqojjii alhamdulillah jee haara galfata. It works as a tactic. Yeroo ittiin dabruudhaaf uummata irraa gadi qabuudhaaf uummata qabbaneessuudhaaf hin hojjeta. Rakkoo kana garuu rakkoo malaammaltummaa kana furuudhaaf garuu yeroodhaaf uummata irraa gadi qabuudhaaf tasgabbeessuudhaaf yoo taate malee rakkoo hiddaan furuuf hin gargaaru inumaa'uu akka hidda gadi gafageeffatu kan haala mijeessudha jechuudha. Inumaa'uu waraabessa xiqqoo nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta beelawaa uummata gallakkisuudha ta'a jechuudha. Hayyee dansa egaa kana wal qabatee waa'ee keessoo Oromiyaatti jiru bal'inaan yeroo baay'ee irraa dubbachaa turre yeroo biraattis deebinee kan irraa dubbannu ta'a. Har'a garuu rakkoo guddaa biyyattii rakkoo keessootti qabdu. Rakkoo nageenyaa, rakkoo malaammaltummaa irraa haasa'aa jirruu fi walumaa galatti rakkoo keessootti rakkoo waraansaa Itoophiyaan akkasumas Oromiyaan qabduun wal dabalataanii rakkoon gaanfa Afrikaatti dhalatee dhufaa jiru ni jira jedhanii sanatti si dabarsa. Rakkoo kanaa wal qabatee rakkoowwan asa deeman yookiin immoo uummata keenya irra miidhaa gahuu danda'an biyyattii akka biyyaatti dhabamsiisuu danda'an wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef sanarratti akka xiyyeeffannoo barbaada har'a. Tibba darbe kana kallattii garaagaraatiin waa'ee biyyoota ollaa keessattuu Sudaan keessatti harka galfachuu Itoophiyaatiin wal qabatee barreeffama garaagaraa barreessaa turte. Kanaan wal qabatee gorsaan muummicha ministeeraa waa'ee dhimma gaanfa Afrikaati irratti kan ministeera ta'anii muudamanii obbo Getaachoo Raddaa barreeffama tokko si dhiyeessanii turan. Barreeffama sana keessatti kallattii garaagaraatiin waan baay'ee sii kaasan. Barreeffama sana keessaa gaafii tokkoon cuunfee baasuu barbaade. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi waa'ee paartiidhaa gargar baasee ilaalaayii namoonni baay'eetu kana kaasa. Isaanis kallattii kana sirriitti jala sararaniitidha kan kaasaa turan. Dantaa biyyoolessaatiidhaafidha Itoophiyaan dantaa biyyoolessaa ishee kabachiifachuudhaaf kallattii garaagaraatiin deemaa jirti. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi jibba muummicha ministeeraatirraa qabu qofa addatti wanti isaan jechaa turanii jibba muummicha ministeeraatirraa qabuuf qofa jecha dantaa biyyoolessaa dabarsee biyyoota garaagaraatiif yookiin immoo haala garaagaraatiif yookiin siyaasaaf oolfachaa jira waan jedhan kaasu. Akkamitti ilaalta dantaa biyyoolessaatii fi paartii?
abbootiin irree yeroo qe'een itti irra gahu hunda qeeqa ofirraa cal'isuudhaaf wantoota gurguddoo lama fayyadamu yaadota gurguddoo lama fidan. Dantaa biyyaalessaa national interest, nageenya biyyaa national security. Bakkuma hundattuu hoggaa yaadaan caalaman, hoggaa badii isaanii saaxilame, hoggaa ati badii isaanii gadi baaftee uummata beeksiftee fudhatama si dhabsiisuudhaaf yoo biyya keessa jiraatte si hidhuudhaaf hidhanii afaan si qabsiisuudhaaf yoo to'annoo isaanii jala ala jiraatte immoo dhageettii si dhabsiisuudhaaf dantaa biyyoolessaatii fi nageenya biyyoolessaa national interest and national security waan jedhu kan fayyadaman. Basically wanni amma isaan yaalan deebii naa kennuudhaaf yaalan kan irratti. Ammaaf national security waan kaasiniif national interest ta'u dantaa biyyoolessaa irratti akaafnu. Dantaan biyyoolessaa maali? Maali? What's really national interest? Dantaan biyyoolessaa waggaa jennu maali? Dantaan biyyoolessaa sadarkaadhaan kaayama. Sadarkaan dantaan biyyoolessaa keessa tokko vital national interest. Dantaa biyyoolessaa ijoo. Dantaa biyyoolessaa ijoo kan jennuun dantaa biyyi sun lubbuun jiraachuu, lubbuun itti fufu akka biyyaatti sirna biyyaatti state taatee itti fufuudhaaf walabummaa isii qabaattee itti fufuudhaaf takkaa'uu aggaammina achirratti godhamu dantaa biyyoolessaa ijoo takkaa'uu vital national interest jennaan. Kana jechuun maali? Weerarri daangaa yoo irra akka gaggeeffamu taate. Walabummaan gama dippiloomaasiitii fi gama seekuritiin qaban yoo balaa kan irra ga'u taate. Defense, national defense keessattuu waraanni ishee yoo kan rukutamu taate. Kun yoo kan rukutamu taate vital national interest takkaa'u dantaan biyyoolessaa guddaan hangafni tuqame jenna. Kanaaf hojiin sirna mootummaa tokko hojiin mootummaa hangafni dantaa biyyoolessaa hangafaa kana eegsisuudha. Mirkaneessuudha. Daangaa biyyaa mirkaneessuudha. Daangaa biyyaa eegu. Nageenya biyya keessaa eegu. Dachiif samiidhaan walabummaa biyyaa eegsisuu kun dantaa ijoodha jechuudha. Vital national interest jennaan. Secondarii ka ta'e immoo jira. Biyyi tokko walabummaa ishee mirkaneeffattee, daangaa ishee eegsifattee, nageenya ishee eegsifattee, dantaa ishee diriirfachuu eegaluu dandeessi. Dantaa diinagdee, dantaa dippiloomaasii ishee eegsifachuu irra deemuu dandeessi jechuudha. Now, Abiy wanni amma isaan lolan waa naman kaase. Tokko Abiy Itoophiyaa fuudhee Imireetiif kiraa kenneera. Walabummaa Itoophiyaadhaa Imireetiif kiraa kenneera dabarsee kenneeraan jedhe tokko kanaan hin jedhe. Lammaffaa walabummaa Itoophiyaa waan kireessee Itoophiyaa guddoo Imireetii xiqqoo sanitti maxxantuu waan godheef haala dantaa fi dantaa ijoo dhiisi dantaan sadarkaa lammataa Itoophiyaatu eegsisuu hin dandeenyen waraana Suudaan keessa nu galchee jira hin jedhe. Ana kana jechuutu dantaa biyyoolessaa miidhe immoo kan isaan tarkaanfii isaaniitti kan jedhu haa laallu. Imireetitti maxxanuun keenya maal nu godhe? Maal wanti irraa fayyadamne yeroo darbee taasiseen ture? Imireet gara biliyoona 28 Itoophiyaa irratti baaseen 10 mallee haa fudhannu. Biyya tujjaara waan taateef biyya tujjaara takkatti ka hariiroo waliin uummattuuf investimentii harkisuudhaaf. Investimentii harkiftee daandii ittiin hojjechuudhaaf. Misooma ittiin hojjechuudhaaf. Warshaalee kee ittiin babal'isuudhaaf. Maallaqni Imireet biliyoonaan lakkaa'amu kun sumuuniin eessa karaan mee daandiin maallaqa Imireetiin hojjetame kami? Warshaan maallaqa isaaniitiin hojjetame maali? Nan hin jiru. Kanaaf dantaa gama diinagdee hin arganne. Amma dantaa Suudaan keessa harka kan seenne dantaa kam eegsifachuudhaaf? No dantaa keenya miidheen jedhe. Akkamitti miidhe dantaa keenya? Dantaa keenya akkamitti miidhe? Tokko Suudaan keessa seenuun keenya warreen Imireet jibban Imireet bakka buunee Suudaan keessa seenuun keenya warreen Imireet jibban diina akka nuti isaan godhe. Olloota keenyas warreen fagoos diina gurguddaa. Diinonni kun guuza nurratti akka bayan godhe. Itoophiyaa irratti guuza akka bayan godhe. Eenyu nurratti guuza ba'aa eenyu guuza ba'aa jiran? Ijiptiif guuza ba'aa jiran.
naannoo sanitti walitti bu'iinsa dantaa kan qabnu walitti bu'iinsa dantaa sadarkaa lammaffaa sanuu kan qabnu Ijipti wajjin nuti Imireet wajjin maxxanuun Suudii, Turkii, Suudaan, Soomaaliyaa, Eertiraa, Jibuutii, Turkiif guutuu akka bayan gama dippiloomaasiitiinis gama biraatiinis akka nu caalan godhe tokko. Lammaffaa nuti Imireet bakka buunee Suudaan keessa harka keenya galfachuun humnoonni Imireet jibbanis kan nu jibbanis wal ta'anii wal waraansa biyya keenyaa keessatti daran gaaza rabuun biyyi keenya daran akka laaffattuuf sababa kennineef. Sadaffaa hunda caalaa immoo ka xayyaaraan dabarsaa fi ture baay'ee kun iccitii miti. Obboleessi Ahmedii Bishooftuu taa'eet waggaa 3 baay'ee waan publicly jechaa ture kana for last 3 years barreeffamaanis afaanis qondaalota Itoophiyaatti himaatiin ture. Obboleessi Ahmedii jechuun ajaja waraana Rapid Force itti gaafatamaa logistiksii. Obboleessi Ahmediiti jechuudha. Obboleessuma kan logistiksii sun Bishooftuu ture. Okay. Achirraa qonnee godhaa ture. Amma sanbira dabree rakkoo guddaa ka godhe anis akkan dubbadhu kabana godhe dhimma kanarratti kaampii daangaa Benishangulitti banuun balaan inni fidu nu saaxile tokkoffaa nu saaxile dho'isuu hin dandeenyu. Lammaffaa maal nu godhe? Qabeenya guddaa qabeenya hedduu murteessaa qabeenya tarsiimoo Itoophiyaan qabdu keessa hidha guddicha kana. Ijipti naannoo gaafiin isin deessaa turte xalayaa Tiramp keessa yeroo agartee gaafiin isin kaasaa turte qola keessaa Itoophiyaan mataa qola keessaa baasnee itti dhufna. Qola keessaa baasnee itti dhufna dabareedhaan isheetti yaa okay. Gaafiin Ijipti yeroo dheeraa isa kaasaa turte nageenya hidha kanaa Itoophiyaan mirkaneessuu waan hin dandeenyeef waliin bulchuun qabadha. Naannoo sanitti rakkoo nageenya uumuudhaaf yaalii hedduu godhaa turte. Har'a garuu hundi maal goone? Humni RSF humni Ahmedii kun hidhacharraa kiiloomeetira gabaabaa biratti leenjee hidhacharraa kiiloomeetira gabaabaa daangaa gabaabaa irratti Suudaaniin akka haleelu godhame. Kana jechuun tarkaanfii waraanni Suudaanii fi guuzni isii ofirraa ittisuudhaaf godhaniin naannoon Beenishaangul naannoon hidha guddichaa kun qaxanaa waraanaa ta'uuf deemaa jechuudha. Waan Ijipti waggaa meeqa yaaltee dadhabde harkuma keenyaan guunnee jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dantaa biyyoolessaa dhimma kanarratti kan miidhe gaagama hamaadhaaf kan dhiyeesse tarkaanfii Abiyyi fudhate malee nuti dantaa biyyoolessaa kun kana caalaa akka miidhamneef gurra qabannee uu jennee addunyaatti uummata keenyatti lallabaa jirra malee dantaa biyyoolessaa dabarsinee kanaanne isaanii dantaa dabarsu tokko galamaan tokko walabummaa biyya keenya walabummaan reefu siin jedha dantaa ijoo keessaa walabummaan tokko walabummaa keenya kiraadhaan dabarsee Imireetiif kenne. Lammaffaa ajaja warra Imireetiin Suudaan keessa dhaqanii loluun dantaa Itoophiyaatiif dantaa Imireet qofa. Itoophiyaan Suudaan keessa gaaza baafachaa jirtu. Itoophiyaan Suudaan keessa warqii baafachaa jirtu. Suudaan keessa kan warqii baafachaa jiru. Suudaan keessa kan gaaza baafachaa jiru Imireet malee nu miti. Dantaa Imireetii jecha dantaa keenya dabarsinee gaagamaaf of saaxillee jechuudha. Egaa kanuma wal qabatee gaafiidhuma akka dhimma kanarratti sirriitti dippilii akka ilaaltu kan si godhuun gaafii tokko si kaasa. Namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin kana kaasu waan ta'eef yookiin immoo ijjannoon ilaalchaa kallattii kanaan akka ilaalamu namoonni barbaadan baay'eedha waan ta'aniif. Itoophiyaan Suudaan keessatti namoonni yookiin biyyoonni garaagaraa faallaa Itoophiyaadhaas dhaabbatan Ijiptiin dabalatee Turkii, Saawudii Arabiyaa biyyoonni garaagaraa Eertiraadhaan dabalatee Suudaan keessatti shoora garaagaraa taphachaa jiran hundiyyuu aga danda'anitti. Itoophiyaan yoo kana keessa hin seenne yookiin immoo waan kana keessatti dantaa ishee hin taphanne balaan nageenyaa fi tarsiimoo strategic loss wanti jedhuun kun jechuudha. Ishee mudachuu danda'u maalidha? Kana callisteetuma ilaaluu qabdii jedhan namoonni baay'een. Namoonni shoorri warri Itoophiyaa jibbanis kan Itoophiyaa jaalatanis Eertiraa fi Gibsi akka addaatti kaasanii jarri kun sirriitti harka keessa naqatanii jiru. Humni qilleensaa Sudaan Eertiraadhaa ka'a. Gibsiin immoo humna qilleensaatiin iyyuu gargaartee hameetii rukutaa jirti. Kuni daangaa Itoophiyaa irratti kan raawwatamaa jiru. Itoophiyaan callisteetuma ilaaluu qabdii jedhu. Maal jettaati? Calliftee ilaaluu qabdu. Dhimma Sudaanis, dhimma Keeniyaas, dhimma ollaa keenyaa calliftee ilaallu. Maaliif balaan achi keessaa nu bira dhufa gaafii hin qabu. Akkaataan balaas ta'e tola biyyoota ollaa keessaa
dantaa keenya eegsisuu dantaa keenya nageenya keenya eegsisuu isaa taatu dantaa dinagdee keenya olloota wajjin qabnu eegsisuudhaaf teenyeen laalu tajaajiluu qabnaa miti kan jechaa jiru. Akkaataan itti deemtu garuu ka dantaa kee miidhu osoo hin ta'in ka dantaa kee balaaf saaxilu osoo hin ta'in ka dantaa ta'e sirraa hir'isu ta'uu danda'uudha qaba. Biyyoonni ati jette kun amma Suudaan keessatti yaadira qabu. Guyyaa adii garuu hin qabamne. Guyyaa adii hin qabamne. Ijipti daangaa isii keessatti ol seensiftee kaampii bantee hin saaxilamne. Eertiraanis ofiititti ragaadhaan kan qabamne. Wanni hojjetamu silaa baay'ee jira. Nu amma tokko. Eertiraan hanga humna qilleensa Sudaan achii ka'ee warra hameetii rukutuutti heeyyamtee jirti jedhu kan asirratti kaasu kanallee kana kaasuun barbaada hojjumaan. Keessoon hin beeknaa barra. Keessoon hin beeknaa. Hin qabamne. Tokko kana. Lammaffaa nuti jechuudha. Keessattuu kaampii banuun keessattuu kaampii hidha keenya biratti banuudha. Dubbii hamaa akka fide beeki. An dubbadheen beekaa akka xayyaaraan Bishooftuurraa wanni hin dabraa ture. Biyyoonni biraatis nuu beekanii dubbatanii beeku. Garuu Sudaan yaaduu miti yookiin humna Sudaan yaaduu miti. Hedduu kan rifachiiseef hedduu kan yaachise maali? Naannoo our main strategic resource jirutti waraana ollaa affeerree finne. Kuni hidhicha balaadhaaf dhiyeessuu qophii qofa osoo hin ta'in gama dippiloomaasiitiinis Ijipti olaantummaa akka argattu carraa kan saaqedha. Ani callifnee haa laallu jechuu osoo hin ta'in waan hojjannu tokko dantaa keenya ni fayyadamu ni miidha. Dhagahi. Sudaaniif Itoophiyaan bari riphee loltoota walii gargaaruun haarayaa miti. Gaafa dargis walii godhaa turanii. Gaafa dargis walii godhaa turan. Wanuma tureedha warra biyyoonni ollaa waan akkanaa numa godhu. Garuu waan akkanaa godhan tafanaa xaariin akka isaan hin dhoofnetti. Akka hin saaxilamnetti. Vital infrastructure and vital resources jennuun akka gaagamaaf hin saaxilamnetti tarkaanfii kan fudhatamu. Kan biraan namni keenya ka beekuu qabu keessattuu yeroo saaxilamummaa vulnerability keessoo guddaa qabnu kanatti bifa kanaan deemuun balaadhaaf nu gaaga'a akka jedhudha gaafin. Tole kabajamtoota fiidiyoo toorota Kuush miidiyaa neetwork mariin keenya obbo Jawaar Mohaammed wajjin godhaa turre koomentiitti jira. Egaa namoonni baay'een koomentiidhaan yaada nu qoodaniirtu keessaanis namoonni baay'een yaada nu qoodanii jirtu Jawaar akka gaafannuuf jennee yaada isinii kenneeni hanga danda'etti gaaffii keessan cuunfee walitti dhiyeessuudhaaf hin yaalaa jira. Akka hubattaniin barbaada gaamanumaan hin daganne jechuu kooti waan isin barreessitanis ilaaleen jira akkanaa hubattaniin barbaada. Obbo Jawaar waan tokkottiin si fiduu barbaada ammoo. Ati garee Rapid Support Force yookiin hameetiidhaan hoogganamu kana Abiyyi ni deeggaraa kaampii Itoophiyaa keessatti banaa Bishooftuudhaatii xiyyaaraan meeshaan Dubaay irraa yookiin immoo Abudaabiidhaa dhufee garasitti deemee akka Sudaan wal waraantu godhaa jiranii kan ammoo addunyaatu argee rakkoo guddaadha. Kuni dantaa biyyoolessaa Itoophiyaadha kan miidhuudha akka dippiloomaasittis lafarrattis waan guddaa fidaa waan jedhuun kaastee mormita. Warri mootummaadhaa ammoo maal jedhuu warri Alburhaan immoo garee warra mootummaa Itoophiyaadhaan mormu keessattuu warra TPLF baay'ee gargaaru milishaan Saamrii jedhamu Saamrii jedhee of waamu achi keessa Sudaan keessatti ol ijaaree leenji'ee Itoophiyaatti yeroo garagaraatti seenuudhaaf yaalii godhee makalaakiyaadhaan yookiin immoo humna raayyaa ittisa biyyaatiin wal waraanaa ture. Gareen Arbii Sabaa jedhamu yookiin immoo Arbii 70 jedhamu achi keessatti ijaaramee asseenuudhaafidha yaalii guddaa godhaa kan ture. Kana birayyuu darbee akka ragaatti maal dhiyeessu gareen Rapid Support Force kun gareen hameetii kuni warri Itoophiyaadhaa dhufan yookiin lammiileen Itoophiyaadhaa humna raayyaa ittisa Alburhaan wajjin ta'aniin waraanaa jiran jedhee ibsa yeroo garagaraatti baasee jira. Kanaafidha jarri kun lamaan iyyuu warra wal falmu waliin deeggaraa jiru malee rakkoo nageenyaati miti. Alburhaanis hin dhiifne yookiin warra Sudaanis akka mootummaa Sudaanitti kan beekamu Alburhaan waan ta'eef amma innis hin dhiifne warra Itoophiyaa waraanan deeggaraa jira waan jedhudha kan isaan kaasan. Maalodha maal yaadni kee asirratti kana? Kunis badii keenya kunis badii Abiyyi bara. Waraanni Tigraay amma Sudaan keessa jiru kuni
namni uummanni keenya akka yaadatuuf akkamitti eegale humna lama. Tokko humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa ture kan Suudaan keessatti UN jalatti mootummoota gamtoota jalatti nagaa eegsisuuf ramadamee turetu gaafa lolli Tigraay dhoowwu makalaakaa keessa lammiilee Tigraay yeroo baasan san jarri kun fincilee deeme. Tokko garee kana lammaffaa dargaggoota naannoo Walqaayit kanarraa gara Suudaan deemantu humna kana jaare. Amma akka mootummaan Itoophiyaa humni kun haa ba'u jee ibsa isaa baaftu akka agartee beekta. Maaltu ta'e si fakkaate? Keessattuu Pretooriyaa booda gaafa lolli Tigraayis afaan baafatee waraana kana baas hin jenneen. Dhiibbaa dippiloomaasiis hin goone, dhiibbaa miidiyaas hin goone. Badiidha kun. Lammaffaa maaliif kan hin godhin gaafa keessattuu eega Pretooriyaa booda amma bara hedduu keessa deemuun barbaadu malee badii seenaan dhiifama hin gooneeftu raawwatame biyya sanitti. Waliigalteen Pretooriyaa erga godhame, waliigalteen Pretooriyaa maal jedha? Humni Tigraay rakkoon siyaasaa furame, humni Tigraay waraanni Tigraay jechuudha. Gariin gara qe'eetti gala, gariin gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaa. Waraanni Tigraay akka hin hiikanne TPLF miti kan dide soba. Yeroo sanitti TPLF dadhabduu turte, mo'amtee turte. Kana jeneraaloonni naasofsiisan yoo rasaas fixatanii turan. Harki micciiraniiti, harki isaanii micciirameeti kan mallatteessan waliigalteessan. Maaliif hiikkachiisuu dide? Because he miscalculated. Maal miscalculate godhe? Waliigaltee Pretooriyaa keessa Isaayyaas waan hambisee fi maaliif amma sitti fayyada. Akkuma bara nuufi nama hunda godhu kana sitti fayyadame ati qorqoorroodhaa jee si darbuu san Isaayyaas akkasumatti hin darba jeet. Okay, amma gabaatu sin barbaadu. Warri Tigraay warri Eertiraa kun wal jibbuu amma immoo akkuma kaleessa Eertiraa qabadhee Tigraay rukutettiin amma immoo waraana Tigraay kana qabadhee dhayaa jeet. Waraanni Tigraay kan Suudaan keessa jirus kan Tigraay keessa jirus akka hin hiikkanne godhe. Iccitii tokko siimu meeshaan gurguddaan haga tokko fakkeessuudhaaf kennan san hayyama Abiyyiin achuma keessatti hafe. Amma eenyutu quba qabuu barbaadan? Pretooriyaa booda waraanni sun haga loluu jedhamee buraantiituu hin danda'u ture. He never said. Yeroo takkitti isaan gaafate yoomi ji'a muraasa dura yeroo Geetaachoo fi Reedwaan Poort Suudaan dhaqanidha. Gaafasitti gargaarsi inni Haametiidhaaf kennu samii dhaqeera. Burhaan maal jeen ofirraa hin ari'aa atillee Haametii gargaaruu dhiisii jeen. Simple. Annan baasa atillee Haametii gargaaruu dhiisii. Abiy kana gochuu numa danda'a ture. Abbaa guddaan isaa Abu Dhaabii jiru garuu akkam taatee jedheen eessa ejjattee jedheen. Yusi hariiroon nuti walabummaa keenya dabarsineet mixiitii Imireetiif kennine hoggaan jedhu this is it. Burhaan waan laafaa jedheen nan baasaa jedheen inuma baasallee maal hajaa keessan qabu. Annan baasaa ati meeshaan dirree xayyaaraa keetiin akka hin dhaqne dhaabii jedheen. Nan dhaaba jennaan Imireetiin dhaabdu jetteen. Burhaanii fi MBZ Binzaar jidduudhaaf filachuu qaba. Humna guddaa kanarra qabu. Kan isa bitatee isa oofaa jiru Binzaar waan ta'eef Burhaaniin dhiisee Binzaar hordofuu itti fufee jechuudha. Kanaaf ani Suudaan TPLF gargaaruu sirriidha jechuu kiyyaa miti. Sanuu immoo kan godhe it was our miscalculation. Jalqaba walabummaa keenya dabarsinee biyya biraatiif kennine walabummaa jechuun maal beektaa? Aangoo murtii biyyoolessaa dantaa biyyoolessaa qofa irratti hundaa'anii kennuuti. Dantaa fedhii biyya ollaa biyya biraa osoo hin ta'in dantaa fedhii biyya keetii qofa irratti bu'uura godhattee waa murteessuu dandeenyaan walabummaan jechuun sani. Abiy walabummaa kana fuudhee Imireetiif waan kenneef Burhaaniin waliigalee kaampii san cufsiisee kan ofiisillee cufuu hin dandeenye jechuudha. Okay. Dansaa. Gaafii dhuma tokkoon si kaasuu barbaada Jawaar kanaa wal qabatee yeroo garagaraatti ni kaasta miidiyaa garagaraatti irratti illee kaastee jirta na waliin illee kaasnee jirra yeroo garagaraatti namoonni baay'een dhimma kanaan wal qabatee komii guddaadha kan kaasan. Waliigaltee Pretooriyaa keessaa Isaayyaas hafuu qabu Isaayyaas dagatamuu hin qabu ture santu rakkoo guddaa fidee waan jedhu kaasta. Namoonni baay'een Isaayyaas nama biyya alaadha Eertiraadha akka biyyaatti. Waliigaltee Pretooriyaa keessatti immoo kan waliigaltee irra gahamuu qabanis biyyoota mootummaa federaalaa fi humna warra Tigraayidha.
akkamitti Isaayyaas achi keessaa dhiisuun dogoggora ture kanatu jeequmsa kaase jettee dubbattaa. Suniyyuu dantaa biyyoolessaa yookiin immoo sovereignty daangaa biyyattiidha sarbuun ta'uu waan kana akkasitti fudhachuun kee akkamittidha kan ilaallamu waan jedhu kaasu. Maalidha deebiin kee asirratti? Daangaan biyyattiin kan sarbame gaafa biyyi Isaayyaasiin rabbi jedhin haa dhaqqabii jee natu affeeree seenee Isaayyaas humnaan cabsee hin seennee seenuu isaatiif galata qabaa jedheera. Tokko kana. Itti dhukaafamee seena jedhanii kaasu isaan. Maal jedhani? Itti dhukaafamee seene itti dhukaafamnaan seenanii warra TPLF fititu misaa'ila itti dhukaasnaanii of ittisuudhaaf seenaniidha kan isaan jedhan. Booda san jijjiiranii jiranii utuu affeeree jedhanii bakka hedduu difeendii godhan yeroo warri addunyaallee ni godhu. San booda deebina. Garuu waan tokko si haa kaasu. Maaliif affeeramuu qaba ture? Tiyoorii nagaa buusuu. Conflict resolution keessatti gaafa humnoonni adda addaa lola keessatti kan guuza walii ba'aniif dantaa mataa ofii kaalkuleet godhu. Fakkeenyaaf Abiy humnoota Amaaraa humnoota Eertiraa ta'anii gara tokko turan. Abiyyis lola san keessatti waan hirmaateef aangoo isaa tursiisuu hirmaate. Humnoonni Amaaraa lafa nurraa fudhatan jaarsan deeffachuudhaaf seenan. Eertiraan immoo aggaammii nageenyaa Tigraay irraa natti dhufa jettu ofirraa fashalsuuf seente. Akkanama akkanaa miti. Intarestii qabu. So tiyoorii kana keessatti wanni ilaaluu qabdu lolli tokko bifa amansiisaa sustainable bifa ta'een akka dhaabatu yoo ka barbaadu taate humnoonni lola san keessatti hirmaatan cufti isaaniitu akkuma lolarraa waa buufachuudha itti seenan nagaarrallee waa buufachuu akka danda'an amansiisuu danda'uu qabda. They have to see peace dividend. Lola hoggaa seenan fakkeenyaaf warri Tigraay maal jedhan warri Eertiraa maal jedhan haleellaa Tigraay irraa nutti dhufu saniif abii jaalataniiti miti dhufan. Kanaaf dhufan maal ammaree jettee bar itti dhukaafamnaan dhufanii jettee miti. Dhukaafaman seenanii jette. Amma afurtaatee ol lolteet afranuu dantaa adda addaa qabaa jennee dantaaf seene. Gaafa nagaa buuftu dantaan sun eegsifamuu fi baannaan araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti fudhatan. They will take the agreement not as an opportunity but as a threat. Osoo Eertiraan lola san keessatti hirmaachuu baatte affeeruu hin barbaachisu. Lola san keessatti eega hirmaatte yoo qaamota afur walolan keessa shanis haa ta'u walolan keessa gaafa araaraa hunda isaanii fiddee qorii san keessa hundaafuu waa xiqqoo xiqqoo kutuu baannan warri alatti hafe sun they become spoilers jennaan warra jeequu maaliifi araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti waan laalaniif fudhatu jechuudha. This is the theory. Now qabatamaan haa fudhannu. Eertiraa fi Amaara keessaa hambisuu qofa miti Abiy kan godhe. Isaan keessaa hafuun shakkiif sodaa mufii itti uume. Itti aansee maal godhe? Afaan wasaatti balaa meeqa fudee bara. Faranjii hoggaa argu. Tigiroota hoggaa argu. Jaarsa kan ammaa dhabama goona. Akkuma reefu siin jee inima jarri immoo dhaqanii himan. Haleelaa keellatti gaafa walitti isaan qabee yaadatte. Yaaltaa dasee saar kan hunda isaanii. Amma dubbii biraa dhiisaati. Baay'ee Naayiroobiin ture. Waliigalteen Naayiroobii waan Naayiroobii tu waliigalteen barreeffamin ture. Waliigalteen hin barreeffamin mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse waan agarraa wal lolleef hin doongorree kanaafuu kottaa wal taanee diina waloo ka ta'e Isaayyaas garagalchinaadha. Kun osoo hin buliin Isaayyaas bira dhaqe. Duruu shakkeera maafan keessaa hafe guuza na yaammatte lolaaf guuza na yaammatte araaraaf keessaa naan bifte muuftoo qaba. Borumta waliigaltee san immoo gaafati warruma kaleessa walii lolaanii turte san immoo ofitti qabdee hin dhoofne jettuun sodaa keessa galee jechuudha. Baay'ee waa irraa miti. Yeroo sanitti Ameerikaanotaan, Keeniyaanotaan, qondaalota Itoophiyaatti kanin cichee wayiwaachaa ture. Rabbi jedha doongoran uuminaa. Laal doongoran kun yeroo lammataaf uumame. Gaafa Eertiraa fi Abiy araaraman Tigraay keessaa nan bisinaa jedhu gaan dubbadhu yaadatta. Tigraay keessaa nan bisinaa
don't make this a war pact. Any pact that excludes one or two of the participants is not a peace pact. It's not a peace agreement. It's a war pact. You are just rearranging. Namni keenya garuu deebi'ee 2018 2019 waan hin jechaa ture. Shoorri keenya shoorri mootummaa jiddu galeessaa kan ta'u qabu Tigraay irraan tarkaanfatee Eertiraa wajjin araara buusuu qofa osoo hin taane araara waliigalaa akka ta'u araara kana keessatti mootummaan federaalaa mootummaan Tigraay fi mootummaan Eertiraa jiraachuu qabaniin jechaa ture yeroo sana. Araara Itoophiyaatii fi araara Eertiraa jidduu Tigraay jiraachuu qabdii jechaatiin ture. Gaafsa maal jechaa ture beektaa? Tigraay naannoo Itoophiyaati. Waan mootummaan federaalaa jedhe fudhachuu malee maaltu isin ga'ee jechaa turan. Booddeen maal ta'e? Wal waraansa Tigraay ta'e. Amma waan ati jette kana jedhan maal jechaa jiran? Eertiraan biyya alaati. Maal dhimma keenya keessa galchee? Tokko duruu hiikan waliikin nikaan Itoophiyaa fi Eertiraa adda haa ba'u malee kotota addaan hin guurranne wal keessa jijjiirra. San bira dabre immoo Abiy tarkaanfii lamaan tokko akkaataan inni araara Eertiraa fi Itoophiyaatti gochuudhaaf deeme lola Tigraay kan fide ture. Lammaffaa akkaataan inni Maqalee fi Finfinnee araarsuudhaaf itti deeme ammas ammoo Eertiraa kan dhiibe Eertiraa gara lolaatti kan fide ta'e. Kanaaf gara fuuldurallee lammiintii akka beekan kan hin barbaadu. Naannoo sanitti araarri akka dhufu nageenya akka dhufu yoo kan barbaadamu taate humnoonni gurguddoon dhiibbaa qaban komii qaban yeroo ammaa lola keessatti hirmaatan keessattuu xarapheezaa irratti hoon dhufin balaatu dhufa. Mammaaksa tokkoon siifita mammaaksa warra gurraachaa warra siyaasaa hundi ittiin hoogganamu. If you are not at the table, you will be on the menu. Xarapheezaa irratti hoogganamni mari'atamu. Ati keessa hafte jechuun ati sirratti mari'atamaa jira jechuudha. Kana kan fide kun waanuma wanni biyya sanis si gaddisiisu balaa osoo agarru osoo waywaannu osoo iyyinu avoidable problems kan seenne jechuudha. Dansa egaa kanaan wal qabatee akka araaraa yookiin immoo marii addaa akka bifti fakkaatuun warri Saawudiidhaatis warri Turkiitis kallattii garaagaraatiin sochii guddaa irra turan tibba darbe kana. Biyyoota garaagaraa irratti magaalaa garaagaraa irratti aga magaalaa shaniitittidha walga'iin iddoo garaagaraatti kan ta'amaa ture. Hiika maal qaba? Ministeerri Haajaa Alaa Saawudii Arabiyaadhaa Itoophiyaa dhufee muummicha ministeeraa wajjin marii godhee bifa wal fakkaataadhaan ammas Eertiraatti nama biraatu deemee itti aanaadhaan natti fakkaata oolsumatu deemee walumaa galatti garuu Turkiittis waan raawwatamaa jiru ture. Gara kaaniin immoo warri Masriidhaa iddoo garaagaraatti walgahii agriimantiiwwan garaagaraa Somaaliyaa wajjinis hanga Dubaayittis deemanii waan adda addaatidha kan raawwachaa turan. Kuni dhiibbaa akkamiitidha inni kan fidee dhufaa jiru? Itoophiyaa irratti yookiin immoo gaanfa Afrikaatti siyaasa akkamiitu jijjiiramaa jira? Namoonni kallattii garaagaraatiin kaasu. Kanaan wal qabatee hiikan itti kennamuu danda'u maalidha jettaa Joora? Yaalii araaraatti miti kan godhamaa jiru. Qarraan yaalii araaraa baabura sanii dabreera. Amma yaalii harka micciiruuti kan godhamaa jiru. Itoophiyaan amma as keessatti eejensii dhabdeerti jechuu dandeessa. Yoo ilaalte Tiraamp waa'ee laga Abbayyaa waggaa barreessu kooppii kan godhe Riyaadii fi Abudaabiidhaaf. Imireetii fi Saawudiidhaaf. Amma Abiyyiif Suudiinis kan dhufteef Turkiinis kan dhufteef Imireetis kan dhuftu Suudii fi Turkiin kan dhufan kittillayyoo Imireet ta'uu dhiisi hariiroo Imireet wajjin qabdu kutii harka kee Suudaan keessaa baafadhu ultimatum kennuudhaaf. Haala mijeeffachuudhaaf amma kan godhamaa jiru tarkaanfii humnaa fudhachuudhaaf deemaniif ijibbaata dhumaa godhuudhaaf kan dhufaa jiran. Kan akka namoonni tokko tokko akka fakkeenyaaf Eertiraa maalidha kan jettee yoo ilaalte they want to spice up the offer Abiyyiif. Yoo Imireetii wajjin kuttee warra RSF kan wajjin daansii gootu kana yoo dhiibtu taate waan jararraa argattuu sii kenna Isaayyaas illaa sirraa dhoorgine jechuudha. Isaayyaas biraas kan dhaqamu maaliifi
kunoo kana jenneen irraa deebiin isaa kana jechuudhaaf kan deemaa jiran. Yoo Abiyyi humna Sudaan nama fixaa jiru kana kanaaf meeshaa dhiyeessu leenjisuu yoo ka dhiisu taate hariiroo Imireet wajji qabus yoo ka hir'isu takka kutu taate gara warra Suudiitiif warra Turkiitti yoo ka maxxanu taate isaanis Isaayyaas irra dhiibbaa godhanii haga tokko balaa hir'isuu danda'an. Amma garuu sunnatti mul'ataa jiru maaliif? Istuulees sa'a 11 dabarree jirra maaliif? Amma Abiyyi haga bara akkaataan inni itti dabarsee ofiif biyya keenya Imireetii kenne waan ajaa'ibaati. Kabiraa dhiisi masaraan mootummaa dullessu roga haaromfamu isaantu haaromse maallaqa ofaanii miti. I was there. Hojjettoota Paakistaanii fi warra Abudaabii hojjetu kanatti dhufee hojjechaa ture. Kabiraa dhiisi beeta mangistiin keenya jala haga gubbaatti isaanii waayir godhamee jira. Yoo inni haara baafatellee dhaggeeffataa jiru. Yoo inni haara baafatellee. Yoo inni qufa'ullee tokko lama. Dhorkaa tokko malee jeneraalonni keenyaa fi dameentikaa keenya warra Abudaabiitiin wal keessa akka seenu tokko jeneraalota keenyaatii fi basaasota keenya akka biyyaatti osoo akka dhuunfaatti kontiraaktara godhatanii jiran. So yoo inni namni ciirama jee yoo gara Suudiitiin goree yoo taate eema keessa itti ka'uu danda'anii warra biraatti kaasuu danda'an jee shakka. Kanaaf ammatti akkana fakkaatutti erga aangootti dhufee dhiibbaan akka amma hokkeen isaa akka ammatti qabamee waan jiru natti fakkaatu. Kanaaf yoo tarabbiin beeknu malee akka namaatitti amma waan Imireet jette godhuurraa of duuba waan deebi'u natti fakkaatu. Carraan jira. Ciniinnatee hogganoota isa bira jiranis amansiifatee uummata Itoophiyaas mari'aftee diduu nama danda'a. Inni garuu nama akkas godhu waan hin taaneef waan dantaa biyyoolessaa nageenya biyyaa walabummaa biyyaa nama dursu waan hin taaneef dongora sanarraa waan deebi'u natti fakkaatu. Yoo waan amma dhiyaataa fi jiru kana hin fudhanne mootummaan Itoophiyaadhaa maaltu dhufa jetteefidha kan yaaddu. Fakkeenyaaf Saawudiin haala garaagaraatiin waan guddaa dhiyeessaa jirti. Hiriirri gara Saawudiitiin jiru maal eenyu fa'aadha? Dantaan isaanii immoo maalidha? Sudaan keessatti waan isaan barbaadan maalidha? Itoophiyaan immoo eenyu wajjin jirti? Dantaan warri Itoophiyaa wajjin jiranii qaban immoo maalidha jetteefidha kan yaaddu. Yoo fudhannee maaltu dhufa? Hiriira gara lamatti baasnee akka laaluuf hin barbaade. Bakka lamatti baafnu maaltu dhufa kan jedhu waa laallu dura. Amma keessattuu Suudiin nu wajjin rakkoon qabdu. By the way, dongora seenaatu hojjete. Suudiin qawwee nama tokko osoo hin kennin diinagdee keenya laamsheessuu dandeessi. They are our number one trading partner. Exporting keenya, bunni keenya, foon, midhaan achi kan dhaqu. Lammiilee miliyoona tokko oltu achi jira ka achi dalagatee maallaqa fidu. By the way, doolaarri Itoophiyaan argattu. Callaa gurgurturraa guddaan isaa remitansiidha. Jechuun takkaawwan maallaqa biyya alaatti dhufu. Kana hunda kan gochuu danda'an. Amma garuu achitti hin dhaabatan. Imireet harka Imireet muranii gabaabsuu murteessanii jiran gaafa Afrikaa irratti. Ammaaf harki Imireet Yaman irraa muraniiru, Somaalee irraa laamsheessanii jiranii, Liibiyaa irraa laamsheessanii jiranii, Itoophiyaa keessatti kan hafe. Kallattiidhaan itti himanii dinnaan harka Imireet muruudhaaf Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfiin isaan fudhatan immoo balaa farda tokko gama diinagdeetiin akkuma siin jedhe gara hedduudhaan dhiibbaa gochuu danda'an. Lammaffaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin wal dura dhaabbatan gargaarutti seenan. Lola amma gara kaabaatti godhamaa jiru kana. Dhugaadhaa duumessi tureera. Ammatti lolli kun akka Abiy humna garas ergu kan godhaa jiru Imireeti maaliif fakkaate? Suudiin Yemanii ariitee Somaaliyaa ariitee Liibiyaa irraa hirrifteet Sudaan irratti wal dura dhaabbataa jiran. Meeshaa guddaa saaf takka humna raayyaa biyya Sudaaniif kennitee RSF dhibba irratti godhaa jirti. Humni Tigraay achi jirus humni Eertiraatis gargaaraa jiran waan jedhaniif humnoonni kun
Sudaan keessaa bayanii qe'ee ofii itti surratti. Humni Tigraay akka deebi'u, Eertiraatti akka deebi'u, Tigraay fi Eertiraatti lola bansiisuu barbaaddi Imireet. Eenyu hameetii lubbuu baraaruudhaaf. Kanaaf wanni by the way kana jedhu anaa miti bar. Ka faranjootatti kana himaa ture for last 6 months. Abiyyi Reedwaani jechuudha. Kanaaf faranjoonnis amma warri Ameerikaas warri kunis waa'ee dhimma kanarratti Imireetii fi Riyaaditti haasa'u malee nutti naasayan. Maaliif nu diduudhaaf humna akka hin qabne waan beekaniif jechuudha. Kanaaf maal gochuu danda'an kan jedhu harka nu micciiruu dinnaan immoo harka nu cabsuudhaaf humna gahaa guuza gahaa qaban. Ollaa keenyatti hundi isaanii isaan wajjin jiran. Every one of them. Ollaan keenya biyyoon hundintu gara san jiran. Kophaa jirra jechuudha. Addunyaa irratti bara shariikni mootummaa Itoophiyaa amma biyyoota Imireeti, Azerbaaijaanii haga tokko Israa'eel. Imireetii fi Azerbaijaan Imireet Azerbaijaan irraa qawwee nu bitti. Azerbaijaan qawwee gurgurti. That's it. Biyyoonni kun biyyoota humna dippiloomaasii qabanii miti. Biyyoota qawwee as erganii uummata keenya fichiisan qofa. Kanaaf gaafa humnoonni amma gama kaanitti hiriiranii jiran Aksii Suudiif Turkii keessatti hiriiranii jiran kun gama diinagdeenis, gama waraanaanis, gama dippiloomaasiinis humna gama Itoophiyaa jiru, gama Imireetii jiru dachaa guddaan caalu waan ta'eef balaan nurraan ga'uu danda'u laafaa akka hin taanetti ilaala. Dansaa kanaan wal qabatee waa'ee Imireetotaa kanaan barreeffama feesbuukii irratti illee geetaachuudhaaf akka dadduubeetti deebisuudhaaf ta'utti barreessite tokko keessatti waan kaastee qabda. Asumarrattis wanta baay'ee dubbachaa jirra waan ta'eef achi keessaas waan tokko qabadheeni gamanaayis waan nama dubbachaa jiru kanarraa waan tokkotti dabalee kaasuu barbaade. Tokkoffaa Arabi Bereetonni wanti isaan barbaadanii galaanuma diimaa kanayyuu Abiyyi kan gaafachaa jiruu fi dantaa isaanii yookiin immoo gaafii isaan gaafadhu jedhan sana guutuudhaafidha. Sanammoo kan godhanii fi warra rapid force kanneen furmaata yookiin immoo akka isaan ala galfatanii fi waraana isaanii jabeeffataniifidha waan jedhudha kanatti kaasaa turte. Warri gara mootummaatiin jiran immoo ulaa galaanaa kan nu barbaachisuu fi uummata miliyoona 130 qabnaa. Uummanni kun karaa ittiin bahee hafuura baafatu barbaada. Ulaan galaanaa nu barbaachisa. Akkuma Jawaar jedhu sanitti iyyuu warri Imireetotaa har'aaf dantaa isaaniitiif jedhaniiti yoo osoo ulaa galaanaa kana akka argannu gargaaranii borganama hariiroo isaan addaan kunnee odeemne way ulaa galaanaa kana nurraa fudhatanii deemanii tokko teritorii Itoophiyaa jalatti yookiin immoo qabeenya Itoophiyaatti yoo lakkaawame naashinaal intirestii biyyattii jalatti galmaa'ee ta'a waan ta'eefidha. Kanaafidha xiinxalli Jawaar dogoggoraa jedhu. Maal jettaati? Osoo an dogongoro ta'e silaa maashaallah jennami. Look, Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuu qabdii sun immoo haalaa fi humna irratti hundaa'e dur dubbadheetiin jira. Akkaataan dhimma ulaa galaanaa kana Abiyyi ittiin deemaa ture naa galuu didee ture. Yeroo kanatti yeroo keessoon keenya laafaa ta'e diinagdeen keenya laafaa ta'etti humnaan dhaadachuun maaliif? Humni inni abdate maali? Humna Imireetii abdate. Gaafichas gaali Imireet maal barbaaddi? Maaliif Imireet naannoo keenya kanatti akkatti hirmaatte? Maal barbaaddi ka jirurraa kaan? Waa lama ka barbaaddu. Laal Imireet akka suuqiitti fudhadhu. Isa market suuqiidha. Bittee gurgurti. Ooyiruu miti. Faabrikaa miti. Meeshaa Chaayinaatti oomishame fiddeen gurgurti. Meeshaa Ameerikaa dhufe ni gurguretti. Albuudaa fi bu'aalee qonnaa Afrikaa fi bakka biraatti dhufe warra kaanii gurgurti. It's just a transaction center. Isaan ka barbaadan maali? Tokko risoorsii albuuda barbaadu. Albuuda yoo danda'an gaaza barbaadu naannoo keenya. Lammaffaa buufata doonii barbaadu. Maaliif buufata doonii barbaadu? Hojii daldalaa kana to'achuudhaaf. Maaliif jiddugala daldalaa waan ta'aniif hojii daldalaa kana to'achuudhaaf isaan agartee gara galaana gara achi gara Iraan sanii waan jedhaniif galaana diimaa irratti poort qabaachuu barbaadan. Addunyaa irratti isaan bishaan guddaa qaban beeki. Amma Isaayyaasii wajjin negoshee godhanit Asab fudhachuu yaalanii turan. Waliin taane ofirraa ari'e. Amma gama Abiyyiin
maqaa Itoophiyaatiin qabachuu barbaadu. Amma waan itti kaaftee jira. Maal rakkoo qabaa yoo nu gargaaranii qabanne rakkoo otoo nu gargaaranii qabanne rakkoon hin jiru. Nu qabsiisuu hin danda'anidha kan hin jechaa ture. They can't do it. Laali. Hoggaa Emirates asiin dhuftee buufata asii naannoo keenya ka Jibuutii haa ta'u ka biraa qabattu warra dantaan isaanii jalaa tuqamu jira. Suudi Arabiyaa, Turkii warra kaan. Jarri kun abatanii hayyaman. Kanaaf gaafa Emirates nutumsitee buufata doonii Somaaliyaa takka buufata doonii Eertiraa fudhachuudhaaf nutumsitu warri ishiin mormu sun immoo Somaaliyaa, Eertiraa, Suudaan warra kaaniif gargaaruudhaan nuuf jalaa fashaleessu. Keessattuu yeroo humni keenya laamshee keessoon keenya butute diinagdeen keenya dhukkaa'e kanatti kana keessa seenuuni hin mo'amnaadha. Nan sobeere Somaaliyaa maal ta'e salphanneen baane nuti Somaaliyaa keessa. Somaaliyaan akka biyyaatti hin jirre sun olaantum akkaataan deemne adeemsa baalagee waan tureef adeemsa dippiloomaasii itti yaadamee itti bilchaatiin girriidhaan waan deemameef humna keenya kan hin madaalin qaamota isaan maal laalaa turan Hasan Sheekh qofa laalaa turan. Addunyaan daayinaamiksii addunyaa kana hubachuu dhabuurraa itti seenan. Geeraraa itti seennet mar'achaa keessaa baane salphannee jechuudha kan Somaalilaand. Ka Eertiraa hoo wanni biraa immoo dhagaye gurbaa Oromoon dur gaafa lola deemu hin shallalu hin geeraru gaafa ajjeesee faachoo qabatee dhufe geerara. Waggaa sadi guutuu dhufne jan kun maal godhe warra isin dhufne jennuun qofa osoo hin ta'in warra biraallee dammayise. Har'aa miti carraan yeroo dheeraa booda argachuuf dhuunfachuun ownership dhiisiiti carraan kiraadhaan fayyadamuu akka nuti dhiphatu dongoro hojjetamedha jechuudha. Tiyoorii abii calliseetuma osoo hin beekne yookiin beeku yookiin dhaga'u wanni an kana jedhu kun bara jeneraaloonni itti himanii turan. Ijoolleen isa bira jiran namoonni isa bira jiran itti himaa turan. Batinni tokko ifiin beeku. Lammaffaa Imireetiin akka rabbiitti waaqeffata. Akka rabbiitti abdata. So amma dhagaye. Amma lola Eertiraa wajjin yoo nu seensisan. Suudaan wajjin yoo nu seensisan. Arabni dhufee nuutuu hin jiru beeke. Isaan abbaan fedhe daaraa yoo ta'e biyya ofiitti galan. Kan dhumu nama keenya. Kan diigamu biyya keenya jechuudha. Dhagaye. Wanni Imireet gootu kuni galoo galaana nu qabsiisuu dhiisiti. Laga keenya injifannoon guddaan Itoophiyaan waggoota kunneen kana argatte dhiibbaa Ijipt dandamatte hidha guddicha xumuruudha. Dogongorri gama ulaa galaanaa barbaaduutiin raawwate Imireetiin abdatee raawwate amma Ijipt guuza hin eegin silata akkamii akkasiin galfatte mooji guuza hin eegin baasifee irree abadan bara tokkollee horachuu hin dandeenya horatte kabiraa dhiisi gar takka hidha guddicharrattu walabummaan to'annaa nuti qabnu sun akka nu harkaa laaffatu akka nu harkaa miliqu gaagaamaaf kan nu saaxile ta'uu beekuun barbaachisaadha. Dansaamee kana wal qabsiisnee otoo mata dureedhuma kana yaaduma uummataa wajjinis deemuudhaa fi Itoophiyaan wal waraansa Suudaan keessatti hirmaachuun ishee halumaan bayyachaa turteen Somaarraa akka tuftuun barbaade. Masriidhaaf akkamitti akka isheen hidha guddicha Abbayyaat irratti carraa biroo yookiin immoo dantaa kanaan dura barbaadaa turte yookiin immoo yaaltee argachuu hin dandeenye yookiin waggaa 6 ol waggaa 7 ol waggaa 15 ol eeguma hidhichi kun eegalerraa jechuu kooti maalidha wanti isheen gonfachuu dandeessu yookiin argachuudhaaf balbalarra jirtu yookiin immoo akka silatii ati amma jetteetti ilaalamuu danda'u suni maaliin? Laal dhimma laga Abbayyaa irratti yeroo dheeraaf wal atakaroo keessa turre. Tooftaa sadii fayyadamti Ijipti amma duras jeen ture. Tokko wal waraansa keenya keessoo keenya ammeessuudha. Olloota keenya walitti nu buusuudha. Lamaan kun maaliifi akka nuti qalbii fi leecalloo keenya walitti sassaabanne misooma laga kanaa irratti akka oolchineef akka lolaaf jeequmsaan biizii taanuuf kan fayyadamtuudha. Kan sadaffaa kun siin jee kan tokkoffaani wal waraansa keessaa ammeessuudha. Kan lammaffaa
ollaa walitti nu buusuudha. Kan sadaffaa immoo dhaabbileenii fi biyyoonni tumsa diinagdee investimentii godhanii akka laga kanarratti tumsuu hin hojjenne godhuudha. Yeroo adda addaatti itti milkoofteerti garuu sadarkaa ammaa kanatti milkoofne maaliif? Ifiif wixxifatti malee tokko biyyoota ollaa keessaa hundaan wal lolan turre. Har'a biyyoota ollaa hundaan wal lolle. Yoo yaadatti bara Mallasaas keessatti bara Mallasaa bara Haayile Sillaasee olaantummaa qabaachaa turre gama kanaan. Amma garuu gara sadeeniinuu carraa kenneef. Carraa dabalaa tokko wal keessoo wal waraanaa jirra. Keessoo wal waraanaa jirra. Warra keessoo wal waraanan kana leeccalloo qawwee ishii qofaan osoo hin taane amma maallaqa guddaa kan qabdu Suudiin diroonii kan qabdu Turkiin akka guuza baaniif carraa banee jechuudha. Lama kan hin reefu sii kaase bakki kaampiin kun itti ijaarame waan isiin barbaaddee rabbi kadhattee milkaa'ee wayiiti beekta kun. Waan isiin waggaa kumattuu naa ta'an jettee dhabdanne abii godhe maaliifi qaxanaan kun bakka waraansaa ta'uun bishaan kun rukutamee dhooyeen dhiqeen hundeemaa kanaafuu waliin bulchuu qabna security isaa jettee gaafsan bishaan hammam tokko akka deemu maal murteessi jechuudha. Ka sadaffaa gama dippiloomaasiitiin. Yeroo ammaatti humni RSF jedhamu kunii fi Imireet addunyaa irratti jibbamanii jiran. RSF uummata waan fixuuf qabeenya biyyaa waan saamuuf. Imireet immoo ajandaa biyyoota butuchuu diiguu godhaa waan jirtuuf addunyaa irratti jibbamtee jirti. Olloonni fi immoo tarkaanfii ishii kana kasaarsuudhaaf dura dhaabbachuudhaaf ka'anii jiru. Kanaaf dhageettiin gama dippiloomaasiitiin nuti qabnu olloota keenya jidduuttis uummata addunyaa jidduuttis keenya waggaa gadi bu'u Ijipt olaantummaan ishii akka dabalu. Kanaaf ragaa tokkoon sii kenna. Gaafa amma dura Tiraamp waa'ee bishaanii dubbatu Abiyyi Leencoo Baatiifaa maal jechaa akka turan ni yaadataa akkatti dhaadatan qoma dhaatanii. Har'a waggaa deengatti xalaa akkasitti nu xiqqeesse barreeffu deebii hin kennamneef. Maaliif? Bakka deebii kenninu hin jiru. Because we are weak. Because we are exposed and we are vulnerable. Kuni Egypt embolden godhee nu kan laaffiseedha. Hagamma ka jiruun siimaa deemaa jira bara. Yoo akka amma sodaannu kanatti kaabaan lolatti deemne asiin immoo RSF daangaa irraa lola ka cimsu taate daangaa bakka lamaan lola keessa seennaa jechuudha. Waraanni keenya amma waraanni keenya gara parsantii 70 ta'u gara daangaa Tigraay deemee jira. 30 aga tokko Oromiyaa keessa ni jira. Naannoo Beenishaangul kana humna xiqqaadha qabna. Gaafa RSF asii loluu eegale RSF fakkeessanii humna keenya rukutuutti seenu. Humna keenya rukutuutti seenu naannoo hidha Abbayyaa kanatti jeequmsa uumuu jechuudha. Kun bakka hundaan dhifamne akka harka kenninu kan nu dirqisiisu ta'uu danda'a jechuudha. Dasaa egaa kana wal qabatee waraanni akkuma ammaatu kaasaa turte waraanni Itoophiyaadha kallattii garaagaraatiin Oromiyaa keessas jiru naannoo garaagaraa keessa jiru gara kaaba biyyattiitti akka socho'aa jirudha kan odeeffannoon kallattii garaagaraatiin bahaa ture. Naannoo Oromiyaa keessa kumaatamaan fe'amee waraanni garas akka deemaa ture beekamaadha. Jawaar waraanni amma garasitti gara kaabaatti deemaa jiru kuni warra Tigraay wajjin wal waraansa keessa seenuudhaafidha moo warra Eertiraa wajjinidha? Moo humna waloodhaan dhufaa jirutu humna waloodhaan deemaa jiru rukutuudhaaf yookiin immoo wanti jiru maal fakkaata gamasiin yaaddoon kee yookiin immoo xiinxalli kee maalidha gamanaan? Amma bar it's a war of everybody against everybody. Abiy fi ribeeloltoonni Affaar ribeeloltoonni Tigraay inni gargaaru gara tokko ta'anii Imireetiin gargaarsifamanii humnoonni faannoo kan Tigraay kan Eertiraa warra kaan isaan gargaaruun gargaarsiisanii wal dura dhaabbatan. Rabbii jedhaati hoggaa waa dubbannu wal dhageenye waan tokko tokko. I've been screaming about this. Akkani dhaabeen kanan dubbachaa ture waa'ee kanaati. Amma akka amma isaan yaadan kana Tigraay laaffatteerti dhagee maalii akkasii miti. Amma lola
ni dhaabna jennuyyuu dhaabuu hin dandeenye keessa seenuuf deemnaa jechuudha. Of course, it's possible. Akka inni dhaadatu kanatti torban lamatti fixuu danda'a ta'a. Garuu isa ka lola Oromiyaatii fi lola kaan torban lamatti fixee waggaa saddeetti fixe dhiisi. Puutiinuu ka waggaa lamatti torban lamatti fixee waggaa shaniif Ukraine keessatti danqaramee taa'e. Amma an akka laalutti inumaa yaaduufuu na sodaachisa. Lolli as deemaa jiru kun. Maaliif? Raayyaan ittisa biyyaa keenya laaffateera, laamsheera. Yaadatta bara dabre wani nan dubbachaa ture. Raayyaan ittisa biyyaa keenya dhifamee jira. Exhausted ta'eera. Overstretched ta'eera. Jechaan ture. Amma deengatti sochiin Tigraay kun dhufnaan fi Imireet deemaa jennaan waraanan qophaa'iin baasaan rarraasaa akka qoraanitti fe'anii deemanii jiran. Not even a planned orderly deployment. A disorder deployment. Waan nama qaaneessu kan godhaa turan torban dabre kana. Sarganyaa maxxaa barbaree qanxisuu amaari jedhu san godhan jechuudha. Kun kasi agarsiisu humni kun dhifamee jira. Maal godhan? Humna kan Oromiyaa keessaa waggaa baasan ummata dirqisiisanii qonnaan bulaa 50-60 dirqisiisanii milishaa godhaniit waboo dura dhaabuudhaaf deemaa jiran jechuudha. So waraanni ammas deemaa jiru yoo rabbi nu baase malee yoo rabbiin Imireet nurraa dhoorke Imireet nu biraa baase humnoota kaanis nurraa achi hambise yoo rabbiin Abiyyi nurraa maqsiise ummanni kun ofirraa maqsiise harki biyyoota hedduu nurra dhufe kun akka hafu kan goonu taate malee balaa hamaatus deemaa jira jechuudha. Kana ummanni kana seriously fudhachuu danda'uudha qaba. Balaan akka ammaa kun biyya keenya irratti dhufee hin beeku. Dansa mee gara gaanfa Afrikaatti si deebiseenii marii keenya gara goolabaatti deemuudhaaf deemna gaafileedhuma ijoo lamaan tokko qofan sii qaba. Gamtaa Afrikaa akka chessboardiitti ilaalta. Gaanfa Afrikaa jechuu kooti. Proxy war, power competition kanaa wal qabatee gaanfa Afrikaa keessatti maaltu dhalachaa jira jetteetidha kanatti yaada. Traditional proxy war jedhanii ilaaluun ulfaataadha. Dur biyyoonni fagoo ta'anit meeshaa xiqqaa mallaqa xiqqaa kennanii biyyoota isaa ta'utu biyyootaa fi riphee loltoota wal lolchiisu. Amma is not a proxy. Amma hirmaannaan isaanii proxy hoggaa jennu badhoo isaadhaan lafa jalaan kan wal gargaartu. Amma ifatti Emirates xayyaaronni Emirates ifatti biyya isaaniitti ka'anii Bishooftuu qubatanii achirraa ka'anii Asoosaa qubatanii Sudaan kan geessaa jiran. Warri Suudiis ta'e warri kunis amma fakkeenyaaf Turkiin har'a kaleessa humna guddaadha Somaaliyaa galchaa jirti. We're in circle dabar namni ilaalaa hin jiru. Proximity directly involve amreef waan kaasaa turtee jira bar. Humnoonni Egypt kallattiidhaan humna RSF xayyaara rukutaa jiru bakka tokkotti. It's not going to be just a proxy. Proxy bira dabree kallattiidhaan bakka dachii keenya qilleensa keenya irratti nama keenya jidduutti tarkaanfii at least gara humna qilleensaatii fi gara waan biraatiin hedduu kan seenan natti fakkaata kan amma argaa jirutti. Dansa walumaa galatti waan baay'ee dubbanne. Waan baay'ee amma dubbanne kana keessaati waraanumti kallattii garaagaraatiin deemaa jiru kun akka biyyaatti waan baay'ee kaasne biyyi waan itti dhufuuf deemu biyyi waan itti ta'aa jirtu biyyatti kan dhufaa jira gaafa Afrikaa keessatti waan akkanaatu dhufaa jira Ijibti wajjin waan akkana keessa Oromoon maaltu itti dhufa kanaan wal qabatee wanti biyya wajjin dhufu akka addaatti jira Oromoon immoo keessoo isaatti waan keessa jiru keessa Oromoon akka guutummaan Oromiyaa waraana keessa jirti kanaan wal qabatee diigamuun yookiin immoo haala ammaa biyyatti deemaa jiru kanaan diigamuun biyyaa ni mudata yoo ta'e Oromiyaatti maaltu dhalachuu danda'a Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba falli jira jettee ati keessu maalidha? Carraa Oromoo golden opportunity 2018 dhiiqee yeroo ta'in dhufe abaaramaan Abiy jedhamu fuudhee dura carrachitti naqe. Oromootti garagalee hubadhu. Har'a kaaba jedha. Kaaba dura Abiy kan humna mootummaa fayyadamee dhaye Oromoodha. Dura kadhee Oromoodha. Oromoo dhayee
Oromoo jabaate Oromootu arba ta'eef malee sila dhabamsiisee ture. Waggaa kumaaf duuba isin deebisa yoo ta'utti tarkaanfii hamaan irratti fudhate. Lammaffaa biyyattii jeequmsa keessa galchuudhaan credibility political credibility keenya dhoqqeetti dibe faltiitti dibe. Sadaffaa Itoophiyaa guutuutti fuudhee maxxantuu immireet gochuudhaan of dandeenyee walaba taanetu dantaa keenya jiddu galeessa godhanne an bar ollaadha waliin lolina yaada yoon qabu ani takka sheekaa miti takka qeesii miti nama siyaasaati dantaan tokko tokko hariiroon tokko tokko lolaanis geggeeffamuu qaba. But the decision of war and peace murtiin lolaa fi nagayaa dantaa kee jiddu galeessa godhattee walabummaadhaan xiinxalam fi madaalli walabummaatiin namni tokko fagoorra deemi dhiisi dhukaasi abaluun araarame abaluun loli abaluu hidhachiisi abaluu hiikkachiisi ka jedhu osoo hin taane dantaa jiddu galeessa kee godhatte humna kee madaalte haala qabatamaa keessoo keetiitii fi addunyaa ilaaltet murtii kennita. He deprived us of the autonomy to make autonomous decision. Kanaaf carraa Oromoo akka malee miidhee jira. Qaawwa xiqqaa jirtu yoo taate Oromoon kana jookii dhiisuu qaba. Maduras jeera mootummaa keenya maal wanni akkasii hin jiru. Amma Oromoon hunduu Abiy duuba odoo hiriiree lola kana keessa lolaan keessaa ba'uu hin danda'u. This should be very clear. Sababni isaa amma dura tokko jeen ture. Tokko Abiy fedhiis dandeettis bilchina keessattuu fedhii Oromoo tokko godhee deemuu hin qabu. By the way, Mararaa Guddinaa waan jedhu ta'uu qaba bara. Oppidiyoon keessattuu Abiy warra har'a kaaba yeroon kana odoo isaan tole jedhanii fi jilbiiffatee qexeemaa kennee fi araaramaan. He will not do that Oromoo wajjin. Tokko kana. Lammaffaa haala amma jiruun humna mootummaa waan burkuteesseef diina keessoof alaa waan nuti heddummeesseef isa cinaa hiriiruun isa wajjin cabuudha. Faltii isaa dibachuudha. Balaa isarra dhufu balaa sabaa gochuudha. Kanaaf falli jiru tokko haga dhumaatti illee balaa kana nuti hin deeminii yaani dhorkuuf yaalu. Lammaffaa akka amma godhaa jirrutti wanni inni deemuun dantaa Oromoof dantaa Itoophiyaadhaa jiddu galeessa godhatee osoo hin taane fedhii fi jiddu galeessa godhatee immireetitti kooluu waan galeef maxxantuu waan ta'eef walabummaa keenya dabarsee waan kenneef kan itti gaafatamuu qabu kan abaaramuu qabu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa bal'aa biyya Itoophiyaa osoo hin taane Oromiyaa osoo hin taane isa akka ta'etti ofirraa fageessaa deemuu danda'uu qabna. Sadaffaa yoo danda'ame osoo balaan sun hin bu'in namicha kana ofirraa gaggeessuu qabna. Kan ammoo keessattuu ayinoo namni yaasaa jiru waan beela'utti hin fakkaatu. Jaraaronni fi ijoolleen naannoo isaa jiran kun itti gaafatamummaa seenaa guddaadha qaban. He will take them down and he will take all of us down. The moment of truth has arrived now. Akkam dura haasan sanii miti. Ofirraa gaggeessu. Yoo ammoo kun ta'uu didee lolatti ka seenamu taate maal godhuu qabna? Lolli kun itti baha adda addaa qabaachuu danda'a. Yookiin akka dhaadatetti yeroo gabaabaafis taatu akkuma gaaf dura maqalee godhetti cabsee deemuu danda'a ta'a. Yookiin immoo milkaa'uu dhabee hoggasuma cabuu danda'a yookiin immoo lolli dheerachuu danda'a. Sadeen kana keessatti nuti maal godhuu qabna kan jedhu waan miidiyaatti haasa'u nuti waan hoggansa keessatti haasa'aa jirrudha. Waan itti qophaa'aa jirrudha. Garuu carraa option nuti qabnu filannoo nuti qabnu hedduu nu jalaa dhiphisee jira. Ihiisan babal'ifachaa irratti hojjechaa deemuudha barbaachisa. Tole obbo Jawaar egaa sa'aatiin keenya nu daangessaa gaafii hawaasa irraa ka'anii fi anis qopheeffadhe kallattii garaagaraatiin walitti qixxeeffadhee har'aa fi si keessummaa godhadhee irratti mariisuudhaaf dhiyaanne kana fakkaata ture. Yeroo keetuuf hedduu galatoomeen si jechuu barbaada bakka irratti tokkotti. Amtaa mootilleen galatoome.
Tole kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork mariin keenya obbo Jawaar Mahammad wajjin har'a goone kana fakkaata ture. Dhimmoota keessoo biyyattii Oromiyaa, Itoophiyaadhaatii fi walumaa galatti gaanfa Afrikaa irratti keessattuu gaanfa Afrikaa keessatti siyaasni jijjiiramaa jiruu fi gareen biyyoota alaa deemaa jiran paawar kompitiishinii keessa warra jiran yookiin wal dorgommii humna keessa warreen jiran gaanfa Afrikaatti waan fidaa jiran waan baay'ee kaasnee dubbannee citiiwwan akka citiitti ilaalamanii kanaan dura hedduu yeroo dheeraadhaaf osoo dubbatin ture jettee obboleessa Hameetii bishooftuu taa'ee waraana erguu loojistiikii sirreessuudhaan wal qabatee waan baay'ee kan kaasnee irraa dubbannee kana hunda namni dhaggeeffatu waa'ee as adeemaa jiruu fi waan dhufuu danda'u hundarratti of qopheessuudhaaf akka itti yaadu waan alaarme ta'u waan dalagatti fakkaata har'a. Egaa sagantaan keenya irraa kanuma fakkaata. Obbo Jawaar ammas irra deebi'ee galatoomi siin jedha. Hanga yeroo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Nagaatti.